Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaas-dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ana Marshaa Shophaatii nu waliin tura. Ejjennoo Itoophiyaa magariituu ijaaruuf qabnuu fi Walaayittaa Sooddoon ragaadhaa jedhan Dr. Abiy Ahmed. Dabalannii oduu kanaa akka taanutti qindaa. Ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed ejjennoo Itoophiyaa magariituu ijaaruuf qabnuu fi Walaayittaa Sooddoon ragaadhaa jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin Arbaa Mincii hanga Walaayittaatti wayita imallu bu'uuraalee misoomaa magariisa keenya akkasumas ooruu misooma qonnaa fuduraa daawwanneerraa jedhan. Tattaaffiiwwan kunneen magariisummaa deebisuu irra darbee hojii haala jiruu fi jireenyaa ceesisuu fi hojjetamu ta'uus kaasaniiru. Manni Walaayittaa aadaa hojii cimaa fi gamtaan beekamu adeemsa jijjiiramaa kana keessatti gahee olaanaa baachaa akka jirus kan ibsan torban kana keessa. Oromiyaatti dhangaggaa'ummaan biyya lafa hektaara miiliyoona 1.7 hanga miiliyoona 2.3 miidhuu ragaaleen ni mul'isu jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin. Dabalannii oduu kanaa akka taanutti qindaa. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin itti fufiinsa misooma qonnaa dhugoomsuu fi miidhaa bu'uura qabeenya uumamaa hambisuu gabbina biyyee eeguu fi fooyyessuun dhimmoota ijoo ta'uu eeranii laafina gama kanaan tureen bu'uura qonnaa keenyaa kan ta'e biyyeen miidhaa adda addaatii fi saaxilameera jedhan. Naannichatti godinaalee 14 fi aanaalee 178 keessatti lafti hektaara miiliyoona 1.79 hanga miiliyoona 2.3 dhangaggaa'ummaa biyyeen miidhamuu ragaan jiru kan mul'isu ta'uus ifoomsaniiru. Mootummaan jijjiirama naannoo Oromiyaa rakkoo kana hambisuu, hir'isuu fi dandamachuu fi addatti toorawwan qabiyyee qonnaa lama teekinooloojii maddisiisuu, baay'isuu fi beeksisuu yookaan babal'isuu fi bulchiinsa qabeenya uumamaa irratti bal'inaan socho'aa jiraachuus ibsaniiru. Biyya dhangaggaa'ummaan miidhame nooraa qonnaatiin wallaanuun oomisha keessaa baasuun bayyaannachiisuun gosoota sanyii dhangaggaa'ummaa biyyee dandamatan beeksisuu fi xaa'oo uumamaa fayyadamuun rakkicha furuu fi hojjetamaa akka tures yaadachiisaniiru. Milkaa'ina damee qonnaatiin galmeessine keessatti dhangaggaa'ummaa biyya akka rakkoo fi carraatti fudhannee itti sochoone lafa bal'aa gara oomishaa fi oomishtummaatti deebisuun shoora mataa isaa taphateera jedhanii mootummaan jijjiirama naannichaa gara fuula duraattis dhaalee adeemsa kanaan mul'atan furaa bu'a qabeessummaa qotee bulaa dabalaa kan deemu ta'uu kan ibsan torban kana keessa. Itoophiyaan hariiroo Afrikaanotaa cimsuun qindoomina hardichaa fi gumaacha ishee baatii jedhan obbo Adam Faaraa. Dabalata oduu kanaa Dirribee Takilee akka taanutti qindeessiteetti. Yaa'iin paartilee siyaasaa Afrikaa 12ffaa mata duree siyaasarraa hanga badhaadhinaa jedhuun Gaanaa magaalaa Kiraatti gaggeeffamee jira. Obbo Adam Faaraa ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin himalli tokkummaa fi tumsa Afrikaanotaa baroottan ce'ee ammas bifa haaraan sadarkaa kanarra gaheera jedhan. Paartiin badhaadhinaa aadaa siyaasaa ardichaaf faayidaa qabu beeksisaa jiraachuu eeruun carraa argametti fayyadamnee ijaarsa biyyattii irratti muuxannoo qabnu qoonneerras jedhaniiru. Carraa egeree dargaggoota Afrikaa sirreessuuf, diimokiraasii dhugoomsuuf, qoodinsaa fi fayyadamummaa qabeenya uumamaa haqa qabeessaaf ga'een paartilee siyaasaa Afrikaa maal ta'uu akka qabu irratti bal'inaan mari'atamaa jiraachuu ifoomsaniiru. Itoophiyaan abdii kaleessa wayita qabsoo gita bittaa uumte arras yaadama dhaloota ida'amuun hariiroo Afrikaanotaa cimsuun qindoomina ardichaaf ga'ee ishee kan baattu ta'uu obbo Adam kan mirkaneessan torban kana keessaa. Gumiin balal marsaa 44ffaan mata duree dhibdee siyaasaa Itoophiyaa kaleessaa hanga har'aatti jedhuun gaggeeffameera. Dabalata oduu kanaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Gumiin balal marsaa 44ffaan mata duree dhibdee siyaasa Itoophiyaa kaleessaa hanga har'aatti jedhuun gaggeeffame. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa saganticha irratti akka dubbatanitti Itoophiyaan biyya mootummaa garaagaraa keessummeessaa turtee fi dhiigaaf lafee ilmaan ishiitiin eegamaa turte taatus biyya seenessi qeenxeen keessatti dagaagee waan turteef waldhibdeen siyaasaa akka babal'atu taasise. Maraamartoo siyaasaa fi hiyyummaa keessaa ba'uuf ija ogummaatiin madaaluun faayidaa biyyaaf dursa kennuun barbaachisaadha jedhan. Furmaanni dhibdee siyaasaa Itoophiyaa aadaa siyaasaa ilaaf ilaamee dagaagsuu fi waaressuun seenaa fi seenessa qeenxee maqsuun seenessa waloon biyya hundaaf taatu ijaaruudha jedhan. Sagantaa marii kanarratti daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa galteewwan qonna Oromiyaa Dr. Biraanuu Leenjisoo gama isaaniitiin akka dubbatanitti rakkoon waldhibdee siyaasa biyya keenyaa finxaalessummaa fi seenessa qeenxee ta'uu ibsanii rakkoo kana hiikuuf seenessa waloo irratti xiyyeeffachuu fi marii biyyaalessaa cimsuudha jedhan. Hirmaattonni waltajjicha irratti argaman tokko tokkos dhibdeen siyaasa biyya keenyaa rakkoo nagaaf tasgabbii waan uumuuf sabaaf sablammiin biyyattii seenessa qeenxee maqsuun dhimmoota waloo irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan. Magaalaa Naqamteetti waancaan haaromsaa guddicha Itoophiyaa kutaalee hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa arfaniin simatameera.
Dabalatni oduu kanaa akkaataa nuti dhiyaata. Waancaan haaromsaa guddichaa kunis magaalaa Naqamteetti bakka aangoonni mootummaa qaamoleen nageenyaa abbootii gadaa fi jiraattonni magaalichaa fi godinaalee afran irraa walitti ba'an argamanitti bifa hawwataa ta'een simatameera. Qaamoleen nageenyaa fi jiraattonni sagantaa kana irratti argamanis deeggarsi hidhichaaf taasisan kan itti fufu ta'uu ibsanii hojiilee misoomaa biroo keessattis dammaqinaan hirmaachuu fi qophii ta'uus dubbataniiru. Imala waancaa nageenya hidha haaromsaa guddicha akka naannoo Oromiyaatti qindeessummaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi godinaaleen geggeeffamaa jiruun godinaalee Wallaggaa afran irraa deeggarsi maallaqni birrii miiliyoona 84 fi 800 walitti qabameera. Godinni Qellam Wallaggaa birrii miiliyoona 27 ol walitti qabuun godinoota Wallaggaa afran keessaa gahee olaanaa bahachuunis himameera. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi Wallisootti hojiin kenna tajaajila lammummaa garaagaraa hojjetameera. Dabalataa oduu kanaa Dirribee Takilee akkaataa nuti qindeessiteetti. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti hojiin kenna tajaajila lammummaa dhiigaa arjoomuu dargaggoota magaalichaan raawwatameera. Qindeessaan baankii dhiigaa magaalaa Naqamtee obbo Faanta'uun Siraataa magaalichatti bara kana dhiiga yuunitii 3,000 deeggarsa lammiilee balaa fi dhukkuba garaagaraan dhiiga dhaban deeggaruuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhan. Magaalichatti hojii tajaajila lammummaa gannaa bara kanaatiin dargaggoota 4,500 hirmaachisuun karoorfamee hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota magaalaa Naqamtee obbo Hundee Firdiisaa himaniiru. Dargaggoonni magaalaa Naqamtee hojii kenna tajaajila lammummaa dhiiga arjoomuu irratti hirmaatan haadholii deessuu dabalatee lammiilee balaa garaagaraa mudateen dhiiga dhabaniif arjoomuun dirqama keenya bahuun gootummaadha jedhan. Bifuma wal fakkaatuun waltajjiin sosochii hojii kenna tajaajila lammummaa bulchiinsa magaalaa Wallisootti geggeeffameera. Bifuma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Sallaatti kenna tajaajila lammummaatiin deeggarsi garaagaraa qarshii miiliyoona 45 olitti tilmaamamu harka qalleeyyiif kenname. Dabalataa oduu kanaa Eelsaa Guddinaa akkaataa nuti qindeessiteetti. Deeggarsi kenname kunis beelladoota, meeshaalee barnootaa, uffata, qorraa fi ijaarsa suphaa manneen harka qalleeyyii hammata. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Simee Tsaggaayee ganna kana kenna tajaajila lammummaatiin maallaqa, humna, ogummaa fi meeshaalee akaakuu garaagaraatiin hojii qarshii miiliyoona 43.5 tilmaamamu hojjechuuf karoorfame keessaa miiliyoona 45.8 raawwachuu danda'amee jira jedhan. Hojiin kenna tajaajila lammummaa kun haala karoorfameen akka raawwatamuuf qooda fudhattoota hunda hirmaachisuun xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus obbo Simeen dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee bulchiinsa magaalichaa obbo Muhammad Hussein gama isaaniitiin harka qalleeyyii deeggaruun tajaajila lammummaa qofa osoo hin taane boqonnaa sammuutis jedhanii hawaasni sadarkaan jirus hojii kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachuun harmee humna hin qabnee fi namoota harka qalleeyyii deeggaruu akka qaban dhaamaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa kanarraaf qabannee dhiyaannee kanuma irratti xumureerra. Odeeffannoo dabalataa fi fuula yuutuubii biiroo keenya sabiskiraayibii godhaa akkasumas fuula feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa torban gaarii isiniif haa ta'u.